Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumoo uummataa nageenya keenya kabajaa bakkuma jirtan sinaa ga'u jedha oduu guyyaa irraatiif qabanne kan isin biraan geenyutaa jalqaba irratti hangafoota oduu Itoophiyaa keessatti hidhaa fi ajjechaan itti fufeera jedhe Komishiniin Mirgoota Namoomaa. Waldaan walgargaarsaa fi misooma maccaa fi tuulamaa fi mana marii naannoo Somaalee balaaleffate. Yuunivarsiitii Chaayinaa warra waliin baratan akka basaasan itti himame jedha gabaasne. OFM dambalii gungumoo uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turan gadaa walaabuuti amma oduu bal'inaan. Itoophiyaa keessatti hidhaa fi ajjechaan itti fufeera jedhe Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa. Walitti bu'iinsawwan humnootii mootummaa fi qaamolee hidhatan gidduutti naannolee garagaraa keessatti itti fufaniin waggaa darbe keessa lammiileen nagaa ajjeefamuu Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa beeksise. Guutuu isaa akka itti isiniif dhiyeessina. Walitti bu'iinsawwan humnootii mootummaa fi qaamolee hidhatan gidduutti naannolee garagaraa keessatti itti fufaniin waggaa darbe keessa lammiileen nagaa ajjeefamuu Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa beeksise. Komishinichi haala mirgoota namoomaa Itoophiyaa keessaa ilaalchisee gabaasa waggaa waxabajjii akka lakkoofsa Itoophiyaa 2016 hanga waxabajjii 2017 kan baase yommuu ta'u, gabaasicha keessattis mirgi lubbuun jiraachuu, mirgi bilisummaa, qabiinsi mirgoota namoomaa, namoota hidhaarra jiranii dabalatee haalli mirgoonni siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa irratti argaman hammatamaniiru. Gabaasicha miidiyaaleef kan dhiyeessan Daayirektarri olaanaan Komishinichaa Biraanuu Addeelloo walitti bu'iinsawwan naannolee garagaraa keessatti fufanii fi rakkoolee nageenyaa irra deddeebiin hammaatan yeroo gabaasicha keessatti mirgi lubbuun jiraachuu, nageenya qaamaa fi mirgoota bu'uuraa irratti miidhaa geessisaniiru jedhanii. Akka fakkeenyaattis naannoo Amaaraa keessatti walitti bu'iinsa humnootii mootummaa fi hidhattoota faannoo akkasumas naannoo Oromiyaa keessatti walitti bu'iinsa humnootii mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo jidduutti taasifamanii lubbuun lammiilee nagaa darbuu Komishinichi himeera. Naannolee Amaaraa fi Oromiyaa dabalataan naannolee akka jiddugaleessa Itoophiyaa, kibba Itoophiyaa, Beenishaangul Gumuzii fi Gaambeellaa keessatti sababa walitti bu'iinsawwanii fi rakkoolee nageenyaan qaamolee mootummaa hidhattoonni gareewwan gurmaa'an akkasumas qaamoleen eenyummaan isaanii hin beekamne lubbuu fi qaama namaa irratti haleellaa raawwachuun isaaniis gabaasicha keessatti eerameera. Gabaasni waggaa Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa baasee naannolee Amaaraa fi Oromiyaa iddoowwan garagaraatti akkasuma naannolee jiddugaleessaa fi kibba Itoophiyaatti godinaalee muraasa keessatti sababoota komaand poostii fi haala waqtaawaa jedhanii hidhaa fi sarbamni mirgoota namoomaa raawwatamu itti fufuu hime. Labsii yeroo muddamaa 2016 labsame ji'a caamsaa 2016 xumuramus naannoo Amaaraa keessatti bifa haalli yeroo muddamaa jiru fakkaatuun iddoowwan maratti hidhaan jumlaa yeroo dheeraa raawwatamaa jiraachuus himameera. Naannoo kibba Itoophiyaa godinaalee garagaraa keessattis komaand poostiin kan shakkamtanidha jedhamuun namoonni hidhaa dheeraaf saaxilamuun isaanii gabaasa komishinichaa keessatti eerame. Gama biraatiin komishinichi hordofii waajjiraalee poolisii, manneen sirreessaa fi iddoowwan tursiisa hidhamtoota garagaraa irratti taasiseen waajjiraalee poolisii fi manneen sirreessaa naannolee garagaraa keessatti qabiinsa mirgoota namoomaa shakkamtoota irratti fooyya'insaawwan muraasni mul'achuu beeksiseera. Ta'us naannolee garagaraa keessatti rakkooleen qabiinsa mirgoota namoomaa shakkamtootaa fi sirreeffamtoota hedduun haala turaniin itti fufaniiru yookiin immoo hammaataniiru jedhee. Rakkoolee mul'atan keessaayis waajjiraalee poolisii hordofiin irratti taasifame hedduu keessatti shakkamtootaa fi sooranni kan hin dhiyaanne ta'uu fi manneen sirreessaa keessatti immoo sooranni madaalawaa ta'ee fi qulqullinni isaa hin eeggatin gama dhiyeessuutiin hanqinni jiraachuu akka ta'an himame. Haala mirgoota namoomaa Itoophiyaa keessaa irratti gabaasa fuulawwan 142 qaban qindeessuun kan ifoomse Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa yaadawwan furmaataa fi kallattii gara fuulduraas kaa'ee jira. Haaluma kanaan qaamoleen naannolee Amaaraa fi Oromiyaa keessatti walitti bu'iinsa irratti hirmaataa jiran walitti bu'iinsa kamiyyuu keessatti seerotaa fi labsiiwwan mirgoota namoomaa idil addunyaa fi namoomaa akka kabajan hubachiise. Qaamoleen kun lubbuu qaamaa fi qabeenya lammiilee siviilii irratti haleellaa raawwachuurraa akkasumas sarbamawwan biroo raawwachuurraa akka of qusatan jedheera. Kana malees mootummaa dabalatee qaamoleen hidhatan wal dhibdee siyaasaa mariidhaan furuuf kutannoon akka hojjetan hubachiise. Haala naannoo Tigraay ilaalchisee qaamolee waliigaltee Pirootoriyaa mallatteessan ibsawwan gaarii hin taane baasurraa akka of qusatanii fi akkaataa nageenyaa fi haala mirgoota namoomaa naannicha keessatti mirkaneessuun akka socho'an waamicha dhiyeesseera. Waldaan walgargaarsaa fi misooma maccaa fi tuulamaa murtii mana marii naannoo Somaalee balaaleffate. Waldaan walgargaarsaa fi misooma maccaa fi tuulamaa ibsa baasee murtoommanni maree bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee walga'ii isaa dhaabbataa sagalaffaa gaggeesse irratti aanuta Oromiyaa 14 daangaa irra jiran seeraan ala bulchiinsa naannichaa jala galfachuuf murteesse birmadummaa daangaa Oromiyaa sarbuudha jedhe. Dabalasaatiif Xuubaa Bunee.
Waldaan walgargaarsaa fi misoomaa Maccaa fi Tuulamaa ibsa baaseen murtoon manni maree bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee walgahii isaa dhaabbataa saglaffaa gaggeesse irratti aanota Oromiyaa 14 daangarra jiran seeraan ala bulchiinsa naannichaa jala galfachuuf murteesse birmadummaa daangaa Oromiyaa sarbuudha jedhe. Mooyyaalee qe'ee hangafticha Oromoo Oromiyaarraa kutuun kan isaa taasifachuuf murtoo manni marichaa dabarse akka birmadummaa Oromiyaa sarbuutti fudhanna jedhe. Murtoo saamicha lafa Oromiyaa magaalaa Mooyyaalee dabalatu kana cimsee akka balaaleffatu himeera. Nuti barbaachisummaa bulchiinsa naannoo ni hubanna, haa ta'u malee sirreeffamni daangaa bulchiinsa kamiiyyuu adeemsa heera mootummaa kan kabaju ta'uu qaba. Tarkaanfiiwwan gama tokkoon fudhataman akkanaa wal hubannoo fi walii galtee hawaasota ollaa gidduu jiru ni miidha. Ammayyuu uummanni Booranaa fi Gujii hiriira mormii cabiinsa lafaa gochaa jira jedhe. Weerarri daangaa akkanaa kaaba, kibba, lixa, bahaa fi jiddu galeessa Oromiyaa irratti godhamaa turee fi jiru dhaabbachuu akka qabus hubachiise waldichi. Kanaan dura keessattuu yeroo bulchiinsa Abdii illee hirmaannaa mootummaa Adawaayitiin weerarri lafaa raawwatame du'a, badiinsaa fi buqqa'uu namoota miliyoonaan lakkaa'amaniif sababa akka ta'e yaadachiiseera. Ammas kun irra deebi'amee akka raawwatamu hayyamamuu hin qabu jedhe. Adeemsi kunis bu'aa siyaasaa addaatiif kan karoorfame yoo ta'es faayidaa fidu caalaa balaa fidutu caala kan jedhe waldichi. Mootummaan naannoo Somaalee sagantaa caasaa bulchiinsaa seeraan ala Mooyyaalee dabalatee aanota Oromiyaa 14 sadarkaa lafa Oromoo jijjiiruu kana hatattamaan haal duree tokko malee akka haqu jechuun gaafateera. Obboloonni keenya warri Somaalee ajandaa addaan qooduu gaggeessitoota naannoo isaaniitiin adeemsifamaa jiru kana akka morman isaan gaafannas jedheera. Mootummoonni federaalaa fi Oromiyaa callisuu dhiisanii akka gaaga'amni hin dhufne murtoo heeraan ala godhame dhaabsisuu akka qabanis hubachiiseera waldichi. Uummanni Oromoo hundi weeraraa fi saamicha lafaa kana dura tokkummaa, dammaqinaa fi kutannoodhaan akka dhaabbatu ni hubachiifna jedhe waldaan walgargaarsaa fi misoomaa Maccaa fi Tuulamaa ibsa haala yeroo irratti baaseen. Barattoonni Yuunivarsiitii Chaayinaa warra waliin baratan akka basaasan itti himame jedha gabaasni. Barattoonni Chaayinaa Yuunivarsiitiiwwan UK keessa jiran hundatti marii dhimmoota mootummaa Chaayinaa ilaalatan akka ukkaamsaniif jecha hiriyoota daree isaanii akka basaasan dhiibbaan irratti godhamaa akka jiru gabaasni haaraan tokko mul'ise. Guutuu gabaasa Xubaa Bunee. Barattoonni Chaayinaa Yuunivarsiitiiwwan UK keessa jiran hundatti marii dhimmoota mootummaa Chaayinaa ilaallatan akka ukkaamsaniif jecha hiriyoota daree isaanii akka basaasan dhiibbaan irratti godhamaa akka jiru gabaasni haaraan tokko mul'ise. Dhaabbanni UK Chaayinaa Tiraanspaarensii jedhamu qorannoon barsiistota Chaayinaa irratti gaggeesseen qondaaltonni mootummaa Chaayinaa barsiistonni daree keessatti mata dureewwan murtaa'an irratti akka mari'anne akka akeekkachiisan calaqqisiise. Labsiin haaraan erga hojiirra oolee guyyoota muraasa booda yuunivarsiitiiwwan akka bilisummaa barnootaa fi bilisummaan yaada ibsachuu kabachiisuuf itti gaafatamummaa dabalataa irratti kaa'ameera. Imbaasiin Chaayinaa Londanitti argamu gabaasa kanaan bu'uura kan hin qabnee fi kan fudhatama hin qabne jechuun Chaayinaan bilisummaa dubbii UK keessaa fi bakka biraatti ni kabajji jedheera. To'attoonni waajjirri barattootaa bilisummaan dubbii fi bilisummaan barnoota olaanoodhaaf bu'uura ta'uu dubbata. Seerri haaraan torban darbe hojiirra oole kun yuunivarsiitiiwwan yeroo biyyoota biroo waliin walii galtee taasisan dabalatee bilisummaa barnootaa fi bilisummaa dubbii dammaqinaan guddisuuf caalatti hojjechuu qabu jedha. Yuunivarsiitiiwwan yoo kana gochuu dadhaban miliyoonaan adabamuu akka danda'an qaamni to'ataa beeksise. Haa ta'u malee gabaasichi akka ibsutti yuunivarsiitiiwwan muraasni waan kaffaltii barattoota Chaayinaa waan harkifatuuf dhimma jiddu seenummaa Chaayinaa furuuf fedhii hin qaban. Daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'uuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabanne kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatooma.